Jirra jirtuu qaqqaali ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haqa qabu jecha arras deebinee jirra baga irra deebiidhaan gara Abdurritiich miidiyaa chaanaalitti nagaan dhuftan isiniin jecha waan takka waliin haasoyne isteep baay isteeppii infoormeeshinii akkaataa yuutuubii jalaan linkii garagaraa jira. Linkii yuutuubaa, linkii tiiktook jalaan waan adda addaa ichi jalaan jechuudha. Gaafii adda addaa barnoonni hedduun dalagamee jira. Barnoota akkanaa nuuf dalagi jettan. Barnoon irra guddaan dalagamee jira. Kan dalagame laaltanii laayik, sheer, sabiskiraayib, koomaanti hin gootan, nama jajjabeessitan, nama cinaan dhaabbattan. Koomaantii takka as jalallee garuu yoo isin dhibees akkaataa itti gootan isiniin garsa rakkoon qabu. Yuutuubni waggaa takka guutaa jira waan ta'eef waggaa takka na adabbiin irra kaa za'aan irraa irrisaa kanaaf na cinaa dhaabbadhaa sa'aan kun akkanarraan irranne na gargaaraa waan biraatti fuula duratti waliin yaane waan hedduu waliin hojjannaan isin enjee yuutuuboroonni Oromoodhaa hedduu qaaliidhaa onlaayina kana gubbaa irratti laallee isaan yuutuuboroonni Oromoo hedduu waan hin jirreef nutiis asirra seenuuf dirqamne itti seennee immoo gargaarsa if cinaan arkanne nu cinaa hin dhaabbanne. Yoo isin nu cinaa hin dhaabbanne yoo isin sagaleen nuun taane nuti maaliif akka lafaanuuf nama dhiba waan adda addaa onlaayina gubbaan kallattii adda addaatiin dalagaa baay'een asirratti waan jiruuf nuti maaliif lammiin keenya haa fayyadamu onnanneeti waan kana kan seenneef onneesan nama keessatti ajjeeftan nama isin nama cinaan dhaabbattan isteep baay isteep isiniin garsiisa. Maaliif akkaataa wanti kun itti dalagam hunda isaatu isin agarsiisaa tokkoon as jalatti ni ilaaltu. Abdiin murruu yoo isin an yaada keessan laalee koomaantii keessan laaleetiin hojii kiyya keeydileetti isteep baay isteep itti isiniif seenee isin milkeessa. Garuu immoo yoo isin yaadaan waa hundaan na bira hin dhaabbanne ani waan namni takka waan fiduun qabu waan ta'eef warreen Habashaa laalaa warreen Habashaa wal cinaa dhaabbatanii waan jiru hunda wal gargaaranii waan walii yaada waliis dhagaanii wal cinaa dhaabbatanii waan hunda irratti waliin hirmaatan jalqaba irratti aappii yuutuub ni filanna. Yuutuub aappii yuutuubii namni hin beekne hin jiru isa amma isin itti agarsiisu kana jechuudha. Hoota isteep baay isteep anuma jala deemaa hordofaa. Haala kanaan ni dhuftu. Iddoo kanarratti ni filattu bakka sarchii irratti isinii fida. Haala kanaan gubbaa kanarratti yoo feete bakka sarchii kanarratti namuu silkii isaarra ni jira waan ta'eef achirratti ni dhufnee bakka kanarratti dhuftanii iddoo sarchii kanarratti ni tuyxu. Haala kanaan jechuudha. Barnoota hedduu nagaafachaa jirtu. Asirratti Abdurritiich miidiyaa yoo jette kunoo iddoo kanatti ilaal. Haala kanaan jechuudha. Abdurrii qofa jennaanuu sii fida. Abdurrii jennaan inni itti guutee sii fida. Haalaan nama isinitti agarsiisu kanaan jechuudha. Haalaan nama isinitti agarsiisuun dhuftanii isa kanarratti ni cuqaafattu. Eegarra cuqaaftee booda kallattiin fuula chaanaala kiyyaatti isin galcha. Fuula chaanaala kiyyaatti kallattiin isin galcha. Hootu. Haala kanaan jechuu kallattiin itti isin galcha. Ammaas deebitee looguma piroofaayilii kootii kanarratti jechuudha. Marra takka maal goota ni cuqaafta. Haala kanaan guututti isin haqaa jechuudha. Isteep baay isteep na jala deema. Haala kanaa yoo deemte viidiyoo guutuu argatta. Viidiyoon dalagamee jira hundinuu hanqina haa qabu kutaa 10 qofaa isa san irratti hojjechaa jira. Viidiyoo dalageetiin jira. Sanis oluma baasuuf waayifaan narraa qabamee waayifa kiyya guuttadhee isiniifiin ol baasaa. Obsaan waan namni isiniin cuucaqasaa nu cinaa dhaabbadhaa onlaayina gubbaa irratti yoo xiqqaa daqiiqaa 5 ichirratti nu daawwadhaa yuutuuba irratti jechuudha. Akka gartee dafee dalagaan kun milkaa'uuf yoo dalagaan kiyya milkoofne ani maaltu jire jetteeti. Haala kanaan iddoo kanarratti ni dhufta. Eeysa iddoo viidiyoo xiyyuma kana jala deema. Iddoo viidiyoo jiru kanarratti ni cuqaafta. Asirratti hogga cuqaafte viidiyoo guutuu argatta yookaan haalaan nama isinitti agarsiisu kanaan jechuudha. Iskrool goota guutuun viidiyoodhaa barnoota kunuunti barnootaa jechuudha. Barnoota kunuuntinuu isteep baay isteep ilaalaa barnoota kunuunti barnootaa jechuudha. Haalaan nama isinitti agarsiisu kanaan kunuunti barnoota isa kana hunda isteep baay isteepiin harkattee itti fayyadamte taanaan isin fayyadamnaan an fayyadame rakkoon qabu. Haala kanaan ni argattu. Yoo karaa kanaan isin dhibee pileeylist
خجوني جرا برنوني وندي أدان قدامي برنوتا economics جي جرا playlist غافينيس كوبا دلقمي جرا playlist إدو جتو خنا رتيني جو قاستني playlist جلا هو قروفتن economics grade 9 up to grade 12 question جا خون غافيدا as jala dhufta gaduma deemta barnoota economics ja as jalatti jechuudha idda xuyyaa kanarratti dhaabbadha laala barnoota economics haja kanarratti yoo cuqaaftan barnoota guutuu as jalaa harkachuu dandeessan playlistii kana jalaa jechuudha haala amma isinitti agarsiise kanaan guutuu isaa harkachuu dandeessu gartee amma haala kanaan harkachuu dandeessu jechuudha asirratti hoottu amma asirratti hoottu anuma jala deema ammallee jechuudha ammallee anuma jala deemi kallattiin linkii guutuu harkattee linkii kallattiin itti si geessitu jalaan si geessa anuma jala hoottuuti na hordofi haala kanaan if duuba ni deebitu xiyyaa kallattii xiyyaan itti isin ajaja qofa jala deemtan haala kanaan iddoo xiyyaa fuula dura as jiru kana ni gartu namni agarreen jiru as iddoo kana jechuudha irratti ni cuqaaftu haala kanaan guutuu isaatti si geessa ni jira kanneen as jalatti linkiin hin jirreen jirtu instagram taa'umda isaa isiniifiin kaa telegiraama isaa jalaa kanarratti jechuudha abdi tich hajuu kanarratti ni cuqaaftu kallattiin gama fuula duraatti telegiraama kiyya si geessa achi jalatti gaafiin dalagame guutuun ni jira achi jalaa barnoota guutuu haala saniin harkachuu dandeessa haala kanaan yeroo itti si fidetti iddoo asirratti si cuqaaftee yeroo galchetti gaafiin adda addaa achi jalatti dalagamee jira haala kanaan gaafii saniin achi jalaa abdii tich kajuusan jala seentee gaafii garagaraa kan dalagameetu achi jala jira isa jalaan waa hundaa harkachuu dandeessa laayikii yeroo xiqqaa isinittiin fudhatu laayikii yoo naa tuyxaniis ichirratti yoo daqiiqaa muraasaaf na daawwattaniis waa isin duraa yeroon isin duraan gubattu garuu irra deebi'een viidiyoo isteep baay isteep isin garsiisa hanqina keessan jechuudha haala kanaan amma yeroo dhufu chaanaalatti isin galchaa chaanaalatti yeroo isin galche step by step chaanaalatti isin galchaa chaanaalatti eega isin galche abdiitii jee piroofaayiliin achirra taa'ee jira haala saniin gaafiin barnoota hundaa achi jala waan jiruuf step by step achi jalaa fayyadamaa ta'a isiniin jecha ibduuba deebiin isin garsame ibduuba deebiin isin garsa anuma jala deema hoottaa as jalatti hoottaadha YouTube studio seenaa haalaan amma isinitti agarsiisu kanaan as keessattiin isin garsa taariika keessan jechuudha tokkoon viidiyoo as jalatti yoo kan laaltan ta'e garuu maaliif dalagaa oofaa jira YouTube ni dalagaa oofaa jira xiyyaan isaa magariisa ol garagalchee jira kun garuu maali dalaguma keessaniin yoo isin achirratti hin laalle hin daawwanne amma guyyoota amma 28 kana keessatti jechuudha last 28 day guyyaa 28 keessatti kan laalame guyyaadhaan jechuudha laalamaa jira 5,400 kee laalame jechuudha asirratti xiyyaan ol garagalee wanni kun dalagaa sirrii bareedaadha jira moor irra caalaa yoo kan laaltan ta'e irra caalaa yoommoo onlaayinii irratti kan naa fayyadamtan ta'e wanti kun karee moonitaayizii ta'e maallaqaatti jijjiiramee wanti kun karaa mooniitii deemee akkaan barumsa kana hamileen isiniif oofuna godhaa jechuudha hamileen na jajjabeessa hoottaa laala viyuu wanni kun guyyaa lama eega gadhiifame nama 14tu laale namni 14 laale laayikiin asirratti argame 5 hoottu bar gudii keessan laal asirratti hoo kunis guyyaa lama 18 laalamee laayikiin asirra jiru meeqa lama jechuudha laayikii kayyannuun kun bar waan guddaa biraatii miti isuma kana jechuudha isuma meeqoota laayikii godheen isin garsiisa laayikii haala kanaa yoo laayikii kana tuyxanii jechuudha achi jalatti mallattoo laayikii kan xiyyaan irra jiru kana yoo tuyxan numa isaa yeroo xiqqaa isin irraan fudhatu wanni kun jechuudha haala kanaan laala hoota laala
Viidiyoon kun eega gadhiifamee guyya ja'a gartaa hootu nama 58 laalee asirratti laayikii 8 qabaa jechuudha. Namni 50 guutuun osoo laayikii hin tuqin bira dabarfatee jechuudha. Haala kanaan deemaa jira. Maaliif wanni rakkoo ta'uu jiru wanni inni isin jiruuf hootu haala kanaan bakkuma kanarratti seeniiti laali as jalatti wanni inni isin waywaachaa jiruuf yoonti kun hamilee na cabse an hamilee wanta akkaan fuula duratti isin geggeessu isin oofu nan taasisu jechuudha. Laayik, sheer, sabiskiraayib, koomant yoo gootanii koomantii ichi jalatti naa barreessitanii na jajjabeessitan sabiskiraayib gootanii jechuudha. Yoo kan na jajjabeessitan ta'e wanni takka wanni nama rakkisu hin jiru. Laayikiin yeroo xiqqaa isinirraan fudhatu yeroollee isinirraan guubu jechuudha. Wanti kun isinuma fayyada. Waamuma isin fayyaduufiin isinii rakkadhaan. Maaliif yuutuubaroonni Oromoo hedduun barnoota onlaayinaan kennu waan hin jirreef hojii kanas seene irraa ittiin gammanne yoon ittiin gammanne tarii isa kana hojii biraa isa kana cinatti hojii hedduu waan hojjechaa jiruuf isa kana dhiisee tabiraa milkeessuu hin danda'a. Maaliif ichirratti eega na bartanii eega namni hedduun koomaantii irratti ichittiin baay'ee bakka waa hedduu barreessee haala bakka hootu keeysoonna bilbilanii haala bakka waan si rakkise hunda qaamaan si gargaaraa bakka jaangaan jechuudha. Barattoonni kutaa 12 iska Booranaa Yaaballoo Wallaggaa bakka hundarraa bilbilanii jechuu gaara mul'ata Harargee Qobboorraa ijoolleen bakka hedduudha yaada isaanii qoodan hedduun ni jiru. Maaliif isaan kana laalee wanni xiyyaa hafu jechuudhaan riskii fudhadheeti waan kana kaniin hojjechaa jiruuf haala kanaan laalaadha. Kottu amma asirratti mallattoo doolaaraa kanarratti ni tuyxamee ni laalla. Sa'a muraasa hafe sa'a meeqa hafa? Sa'a 1000 kan caalleetu hafaa jechuudha. Isa asirra jiru kana laalame kottame laal sa'aan kun ammaan tana monitaayiz hanganumachi fixuu hafe laa waan biraatti hangana daawwattanii hangana cifinnaan wanni kun monitaayiz kara maallaqaatti jijjiirame bakka kana booda wanni isaa hafe hin jiru. Kana booda asirraa wantuma isaatiin isin dalaga isuma kanaaniin isin jajjabeessaa jechuudha. Kanaaf onlaayina gubbatti sa'a muraasa daqiiqaa muraasa fudhattanii yoo irratti na daawwattan daataan nasaa meegaabaayiti qarshii 10 miidiyaa hawaasaa hidhattanii xalafattanii halkan guutuu itti daawwachuu dandeessan. Haala kanaan laalaatii hanqina keessanii sirreeffadhaa koomaantii irratti yookaan na cinaa jiraattan ta'e si cinaa jirraa jajjabaadhu jettanii hamilee naataa yoo hamilee naan taatan ta'e ana hamiluma achumatti koomaantii keessan laayikii keessan laalee hamileen koona cabee waan kana bakka karaa lafarraa harkisuutti karaa bakka dhaabuutti nageessa haala kanaaf ankanaaf isiniif jeeti kaniin asirra maxxansee isinummaan akka gootan godhaa chaanaala Oromootii chaanaala kana jabeeffadhaa guddifadhaa laayikii sheer sabiskiraayib koomaantii godhaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa. Hammallee hamilee gaariin hadaraa laayik sheer sabiskiraayib koomaant godhaa isin cinaan jiraa kan durii caalatti abdurriin isin jajjabeessaa waan danda'u waan beekuun tan hin beeknellee baratee isinii fiduudhaaf qophiirra jira. Isinummaan isa qopheessaan isiniin jaa nagaan naa jiraadhaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Barnoonni hundinuu ol bahee jira waan ta'eef onlaayina gubbatti ilaalaadhaa hordofaan isiniin jaa nagaan naa turaan nagaan naa jiraadhaa.